Tiraampi tooftaa ittiin of baraaruu osoo hin qopheeffatin waraana akka feeteen eegalee biyya keenya Ameerikaa gatii baasaa jira jechuudhaan Hakiim Jaafars hoogganaan Dimokiraataa USA Hakiim Jaafar BBC wajjin turtii ga'oo keessatti foomsee jira. Yoo yaana gasin dagannee kabajamtootaaf jalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaan gabaa dursuun oduu isin dhageessifna oduu wajjin anfalmata ruuti gara madda walaabuu miidiyaatiin. Odeessa keenyarraa keessatti qabxiilee gurguddaa kan isin biraan geenyu ta'a laayik sheer gochuudhaan nu wajjin turaa jedha. Gaafii tokko qaba jedha. Yakki ulamaaotaa fi hayyoota diinii hedduu biyya Arabaa keessumaa irra caalaa Saudi Arabiyaa keessa hiisise lubbuu hedduu isaanii manidhaa dukkanaa keessatti akka darbu godhe kan ammoo waggoota dheeraaf balaloo sana keessatti hambise maalidha jechuudhaan bifa gaafiitiin dargaggeessi Oromoo tokko marsaalee hawaasummaa irratti barreessee jira. Ulamaaoleen gurguddoon manidhaa Saudi Arabiyaa keessatti akka argamtu sifoomsee jira. Kanarraayis waan dubbannu qabna gara miidiyaa madda walaabuutiin odeessa adda addaa kallattiin kan isin biraan gahaa jirrudha. Tiraampi aksiyoosaa waliin haasaa taasisnee Iraan waliin gadi fageenyaan haasofnee marii geggeessaa jirra jechuudhaan sa'aatii muraasaan duratti gara Facebook gara X isaaniitiin yaada isaanii dabarsanii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp yakka raawwachuu isaanii amananii jiran ji'a odeessiirra Fox News gabaase. Pirezidaantiin Ameerikaa yakka raawwate kana maal fa'aa kan jedhu kallattiidhaan gara miidiyaa keenyaatiin kan isin biraan geenyudha. Haaluma wal fakkaatuun Iraan waliin wiixata borii waliigaltee irra ga'uuf carraa gaarii qabna jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa ammas sa'aatiilee muraasaan duratti yaada isaanii dabarsanii jiran. Dorgommiin quraanaa qulqulluun idil addunyaa 34ffaan Taanzaaniyaa Daarussalaamitti geggeeffamee jira. Kanaanis waan qabateetiin odeessa adda addaa kan isin biraan geenyudha. Bulchiinsa abbaa irree Tiraampiin kan hoogganamtu Ameerikaan dubartoota Iraan bilisoomsuu irraa gara adamsuutti ce'aa jirti jedha odeessi guyyaarraa arganne. Kanaanis wal qabatee kallattiidhaan waan gurra keessan isin buufnu qabna. Waraanni Iraan xiyyaara waraana Ameerikaa dabalataan haleelee erga kuffisee booda imbaasiin Iraan Afrikaa kibbaatti argamu suuraa jeetti Ameerikaa waddataa jiraachuun isaanii kan karaa fuula miidiyaa hawaasummaa X isaaniitiin gabaasanii jiran. Kanaanis wal qabatee yaadota adda addaa kallattiidhaan gurra keessan kan buufnu ta'a. Odeessi keenya kallattii adda addaatiin akka isin biraan ga'u laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Tiraamp tooftaa ofiin baraarsuu qopheeffatin waraana akka feetee eegaleen biyya keenya Ameerikaa gatii baasaa jira jedha Hakiim. Hoogganaan Dimokiraataa USA Hakiim turtii BBC News wajjin taasisaniin Tiraamp walitti bu'iinsa keessa akka nu hin galchine waadaa nuuf galanii turan jechuudhaan yaadisaaf duuba deebi'ee yaadachiisee jira. Kun immoo baha giddu galeessaa keessatti boombii darbachuu fi doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasaa jira jechuudhaan qeeqa isaanii kan itti fufe Hakiim. Hoogganaan Dimokiraataa USA Hakiim turtii BBC wajjin geggeessa irratti yaada kana kan dabarfate. Kunoo baha giddu galeessaa keessatti boombii darbachuudhaan doolaara biliyoonaan lakkaa'aman biyya keenya baasaa jira jechuudhaan yaadisaa dabarsee jira. Waraanni Ameerikaa Israa'elii Iraan irratti eegalan kun Ameerikaanota biratti gara yerootti fudhatama dhabaa jiraachuu isaas ifoomsee jira. Waraanni kun yeroodhaa yerootti geggeeffamuun isaa biyya Ameerikaa kutaalee adda addaa keessatti komiileen adda addaa yeroodhaa gara yerootti qeeqni adda addaa akka banamaa jiranis ifoomsee jira. Tarkaanfiin bulchiinsi Tiraamp waraana kana eegaluuf fudhate Ameerikaanota biratti gumgummii qeeqa bira darbee balaaleffatummaa eegaluu isaa ifoomsee jira. Waraanni kun dantaa nageenya biyyaalessi USA kabachiisuuf kan yaadame ta'uun ragaan ifatti ba'e tokkollee hin jiru jechuudhaan guyyaarraa gabaasarraa arganne jira. Kanaanis wal qabatee mootummaan Ameerikaa yeroo ammaa kana gajjee hawaasaa dhageeffachuu qaba kallattiidhaan kan jedhus yaadonni adda addaa iddoolee adda addaa irratti burqaa jiran. Kanaafis immoo rakkoon kun pirezidaantiin Ameerikaa yoo furmaata ittiin kennine warraaqsaa kufaatii gurguddaa isa dhaqqabsiisuu danda'a jechuudhaan yaada isaa kan dabarse kallattiidhaan paartii Dimokiraataa warraa dargaggeessa yeroo ammaa kana sadarkaa hooggantummaa irratti argamudha. Tiraamp aksiyoosaa waliin haasaa taasise Iraan waliin gadi fageenyaan haasofnee marii geggeessaa jira jechuudhaan fuula barruu isaaniitti ifoomsanii jiran. Haala kanaan furmaannis argamuu ni danda'a jechuudhaan abdii hawwii isaa yeroodhaa yerootti dubbachaa kan jiru Tiraamp ammas irraa hin deebine. Yeroodhaa yerootti haalli nuti irra jirru gaarii ta'us amman tanatti immoo furmaata irra ni geenya jedhee abdanna jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada isaa dabarsee jira. Yeroo ani ka'ee osoo hin goolabin duraan walii galtee irra ga'uu
dandeenyas jedhamee jira. Yeroodhaa yerootti jijjiiruudhaan pirezidaantiin Ameerikaa sa'aatii fi daqiiqota hedduudhaan wal duraa duubaan ajaja adda addaa baasuudhaan marsaalee hawaasummaa irratti yaada isaa kan dabarfachaa jiru mootummaan Ameerikaa yeroon aankaa'e osoo hin goolamin dura walii galtee irra ga'uu dandeenya jechuudhaan yaada isaas kallattiidhaan dabarfatee jira. Gara Iraaniin hangammaatti dhimma walii galteetiin wal qabate yaadni tokkollee hin dabarre. Ameerikaanis ta'e Iraan yeroo ammaa kanatti lolli isaan jidduu deemamaa jiru walitti gaarreeffannaa agarsiisaa jira kan jedhanis yaadni hedduun mul'achaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp yakka raawwachiisuu isaanii amananii jiran. Tiraamp akka Fox News itti himanitti jalqaba waggaa kanaatti Ameerikaan dhimma keessoo Iraan keesseenuun ummanni biyyattii mootummaa irratti akka fincila deeggaran gochaan ture jechuudhaan amanee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa biyyoota baha giddu galeessa atakaroo uumameef itti gaafatamummaa qaba jechuudhaan biyyoonni baha giddu galeessa Iraan yeroo hedduu himachaa turtee jirti. Ameerikaan Iraan keessatti namoota mootummaa biyyattii morman hiriira geggeessaa turan gargaaraa turte kan jedhan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan irra darbee ammoo gareewwan hidhachiisaa turuu ishees ifaan ifatti guyyaa irraa turtii Fox News wajjin geggeessite irratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa amananii jiran. Mormitoota Iraaniif qawwee ergite tumsite jechuun Ameerikaan Iraan keessatti fonqola geggeessuuf carraaqii gochaa turuun himan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garee hidhannoo Kurdiif Ameerikaan meeshaa waraanaa ergaa akka turanis dubbatanii jiran. Kanaanis wal qabate himanni Iraan asiin dura kallattii adda addaatiin himachaa turte himata dhugaa irratti hundaa'e jechuun namoonni adda addaas yaada isaanii kennaa jiran. Bulchiinsa abbaa irratti Tiraamp hooggantummaa Ameerikaan dubartoota Iraan bilisoomsuurra karaa daamsuutti ce'aa jira jedha maddeen irraa arganne. Dubartoonni Iraan bilisa baasuuf fageenya karaa kanarraa imalee Tiraaniin dhaqee kan jettu Ameerikaan ofiifuu deebitee dubartoota Iraan ana biratti koottaa bilisoomaa jiraadhaa jettee ofii waamtee Ameerikaa keessa adamsaa jiraachuu ifoomaa jira. Ameerikaan ilma obboleettii fi akaakayyuu jeneraal Iraanii Qaasim Suleemanii kan bara 2020 leellaa qilleensa Ameerikaatiin Iraaqitti ajjeefame to'annaa jala oolchuu ibsa kaleessa karaa ministeera dhimma alaa isaaniitiin kennite ifoomsitee jirti. Firoonni jeneraala kanaa kun kanneen US keessa jiraachaa turan yoggaa ta'u mirga seera biyyattii keessa dhaabbatanii ittiin jiraatan haqamuun ministeerri dhimma alaa Marco Rubioon dubbatanii jiran. Intalli obboleettii Suleeman ifatti deeggartuu sirna Iraanii ta'uun itti fufee jirti jedhan akka yaada isaanii dabarsanitti. Akkasumas Ameerikaa keessa olola sirnicha balaaleffatti jechuun tarkaanfii kanaaf sababa tarreeffatte Ameerikaan dubartoota Iraanii sirna abbaa irreef jibbisiinsaa sanaaf baqadhaatii gara Ameerikaa koottaa bilisaaf nagaan jiraadhaa jechuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebiidhaan dubartoota Iraaniif maleekaa barreessaa akka turanis yaadota armaan duratti isin biraan gahaa turre. Garuu dubbiin faalladha. Tiraamp dhiyeenyuma kanallee waamicha kana ifattaa isaa turan guyyoota muraasaan dura taphattoota garee biyyaalessa dubartoota Iraaniif affeerraa kan taasisanii jiru. Faallaa ammoo bulchiinsi Tiraamp biyya keenya akka lammiilee alaa sirnoota shororkeessummaa farra Ameerikaa deeggaraniif mana akka taatu hin hayyamnu jechuudhaan guyyaarra ibsa addaa baasanii jiran. Iraan dhimma Ameerikaa ilma obboleettii fi akaakayyuu jeneraal Iraanaa Qaasim Suleeman to'annaa jala oolchee jira jechuun kanaaf deebii kennitee jirti. Kuni guutummaan guututti dhugaa irraa kan fagaatee fi olola qofa jettee jirti. Akka dhaabbata oduu Iraan France jedhutti intalli Suleeman Zaynibaan dhimma ministeera dhimma alaa Ameerikaa odeessobaa namoonni Ameerikatti hidhaman maatii kanaan waliin hidhata kan hin qabne jechuudhaanis dubbattee jirti. TV mootummaan Iraan nama intala isaa biras Narjis jedhamtu kun miseensa mana maree magaalaa Islaamummaatti Iraan taate wabeeffachuun hanga har'aatti miseensa maatiis ta'e firri wareegama Suleeman kamiyyuu Ameerikaa keessa hin jiru jechuudhaan yaadessi dabarsitee jirti. Ameerikaan gara isheetiin immoo yeroodhaan yerootti biyya keessan bilisoomsaa dubartoonni qabsaa mootummaa irree ofirraa buqqisaa jechuudhaan yaada dabarsaa turtullee ammatti immoo shamarran Iraanii kallattii adda addaatiin adamsaa jiraachuu isaa maddeen adda addaa ifoomsaa jiru.
dorgommiin quraana qulqulluu idil addunyaa 34ffaan Taanzaaniyaa Daarussalaam geggeeffamee jira. Dorgommiin quraana qulqulluun idil addunyaa 34ffaan biyya baha Afrikaa Taanzaaniyaa magaalaa guddoo Daarussalaam geggeeffamee ture guyyaa har'aa sadarkaa adda addaatiinis goolabamee jira. Dorgommiin guduunfaa istaadiyoomii Daarussalaam geggeeffame kanarratti imaam masjida guddicha Makkaa masjida al-Haram Sheikh Badri al-Turkii dabalate ulama onni fi hayyoonni gurguddoon akkasumas hawaasni muslimaa 60 ol ta'an sagantaa kanarrattis argamanii jiran. Waltajjii dorgommii kana mana maree musliimoota biyyaalessa Taanzaaniyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Islaamaa Saudi Arabiyaatiinis kan deeggaramedha. Dorgommiin kun quraana kabajamaa haffazuun qara'uu irratti bobba'uun jabeessuu fi kan kayyeeffate ta'uu kan himan gabaasni miidiyaalee biyyattii hirmaattonni biyyoota 26 irraa dhufan dorgommicha irratti hirmaatanii jiran jechuudhaan gabaasni Daarussalaam irraa arganne ni ifoomsa.